Yooyaa shamarka fuun hordoftoonni Oraazii Show idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu naa qabdu isin jecha kan daawwachaa jirtan kun Oraazii Show qophii addaati biyya Dubaayitti argamna akka biyya Dubaayii irraa keessummoota garaagaraatiin isin bashannansiisaa jira amma immoo nama addaa tokko isiniif harkaa qaba namni kun yeroo baay'ee jechuun miidiyaa irra hin jiru garuu nama artii Oromoo duuba akka Duguguru lafee dugdaa nama jedhamudha qindeessaa muuziqaati eessattuu ammoo muuziqaa live namoota bebbeekamoo hedduuf nama hojjetedha Fayyisaa Furii jettammoo Andoo Alam jettammoo namoota lakkoofsa hin qabu namoonni inni hojjetee fi yeroo ammaa kana biyya Dubaayitti argamaa fuulli isaa haarawaa garuu yeroo baay'ee wanni namni muuziqaan tokko hojjetamee bahuudhaaf warri kaameraa duubaa keessattuu qindeessitoonni muuziqaa hojiin isaan hojjetan hojii laafaa miti nama jabaa tokko of biraa qaba Boleessa kiyyaa if beeksifta achirraa eegalla. Ayyee ulfaadhu Yusuf Damsee Raabonaan jedhanii yookiin Joosii maqaa artii live artii keessatti Joosiidhaan jedhan. Gabaabumatti qindeessaa muuziqaatii ogeessa meeshaatii jechaadha. Darbee ammoo weellisaadha. Gabaabumatti kana fakkaata. Okay, Yusuf meewan sigaaf Joosii hagamma namoota meeqaf muuziqaa hojjettechuun jechuun muraasuma keessaa naa dhahe hin dhumatu muraasuma keessaa naaf dhahime. Muuziqaa waltajjii irratti nama waltajjiitii irra caala jechuun danda'ama. Weellistoonni afaan Oromoo wajjin hojjenne hin jiru. Waltajjii irratti nam lama sadii akka tasaa yoon ta'ini hunda wajjin hojjedhee jira. Already warra haaroorra kaasee hanga Ali Birraatti wajjin hojjedhee jira. Gara stuudiyootitti ammoo gara qindeessummaatitti reefuu jalqabe suni gara naannoo waggaa tokko ta'eera. Already namoonni ijoolleen amma bahaa jiran hunda wajjin hojjechaa jira jechaadha. Hojiiwwan ba'an ammoo muraasa kan miidiyaa irra jiranii hojiiwwan 5-6 kanneen hin caalan. Anaaf irra caalatti hojiiwwan baay'een stuudiyootti qabatamanii jiran malee hojiiwwan bahan baay'een hin jiran. Akkuma duratti jedhe nama waltajjiitii jechaadha. Waggaa dheeraaf waltajjii irratti laayivii taphadhaan. Kana gabaabumatti. Kanaaf akkana naan jettu waggaa hedduu Dooktora kabajaa Ali Birraa irraa eegalee namni ati laayivii waltajjii jechuun baay'ee hordoftoonni Oraazii Show muuziqaa laayivii taphachuun sirrii malee waan ulfaatu istiidiyoo caalaa jechuun kan waan beekurraa isinitti himaa sirrii malee ulfaata baay'ee umrii jechuun I think waggaa baay'ee muuziqaa kana laayivii taphachuu keessa akka inni ture ani beeka akka dhuunfatti hojii jabaadha sirrii malee Joos beetee waan nami laayyootti danda'u miti laayivii sanirra ammoo namni ture qindeessaan muuziqaa isaaf laafadha beetee I think amallee wanni yeroo laayivii hin biizii taatu istiidiyoo fillee yeroo hin argattu amma biyya alaa kana maaltu jira beetee warri laayivii hojjetan yeroo mayyuu hin qaban
waan takka waa yeroo jedhamu rabbi itti hin beeku marafuu dandeettii addaa akka hin qabdu laayivii jechuun namoota ittiin hojjettuuf kan irraa hubachuun hin danda'ama. Mee haala yeroo ammaa kana maal keessa jirtaa biyya Dubaay maal gootaa mee waan kanniin naaf ibsi. Biyya Dubaay kana ka dhufee fi konsertii jalqaba konsertii Fayyisaa Furii irratti hirmaachuudhaa fi isa xumurree already milkaa'inaan xumurree jirra. Ittaan suudhaan konsertii weellisaa Falmataa Kabbadaati. San dura garuu karoora qabna ture community asii wajjin konsertiiwwan garaagaraa qopheessuudhaa fi sababa koronaadhaan wanni sun adda citee ture. Jidduudhaan ammoo Fayyisaa fi Falmataan konsertiin isaanii wal faana ta'eeti asitti argame jechaadha. Kanattaan suudhaan garuu yookiin stuudiyoo yookiin ammoo walumaa galatti entertainmentii afaan Oromoo irratti biyya Dubaay kana irratti karoora guddaa qaba hojjechuudhaa fi Itoophiyaas stuudiyoo waan qabuuf gara tokkotti cituu yaadaa jira amma. Dubaay kana irratti ammoo xiqqoo qindoominni aartii kana irratti hojjechuun mul'atu beektaa. Namni dhuunfaa lafaa ka'eeti konsertii qopheessuu danda'a. An ammoo uummata kanaa fi dhaabbata entertainmentii tokko yoo gadi dhaabe wanni gaariin hojjetamuu danda'a jedheeti yaada. Seer qabeessaan biyya kanaa fi taaksii kafalaati uummata aartii dheeboteeti yookaan ammoo bilistoota carraa biyya alaa ba'anii konsertii qopheessuu danda'anii fi haala mijeessuudhaan mootummaa biyya kanaa irraa eeyyama baaseeti stuudiyoos ta'ee konsertii garaagaraa iventii garaagaraa qopheessuudhaaf yaada akkasii qaba jechaadha. Already kana hin milkeessina jennee yaadna. Hundaafuu itti jirra ammaaf garuu konsertii lameen kanneeniif dhufe jechaadha. Amma akka atiin jettutti namootaaf ifa gochuuf yeroo keessattuu Oromoota Dubaay sirriitti ilaallata. Entertainmentii yeroo jedhamu akkana fakkaatti muuziqaa qofaa miti. Even jechuun ammoo hin jiru beektaa namni Oromoo as keessaa waan akkasii waan qaba. Fakkeenyaa eventii cidhaa ta'ee dikoorii waan baay'ee dabalata yoo dogongoruu baadhee jechuun entertainmentiin kun waan baay'ee of keessaa akka qabu akkasitti hubadhaanii atilleen sanuma jechuu barbaaddannaatti fakkaata. Mee haga biyya Dubaay kana dhuftee haalli itti Oromoon qeerroo fi qarreen Dubaay itti si qaban uummanni Oromoo itti qabannaan isaan ittiin si qabatan akkamme? Baay'ee namatti tola. Namni biyya ormaa jiru nama ofii gaafa argee jechaadha. Jechuun namatti tola. Baay'ee natti tola. Irra caalaan isaa immoo hawaasni keenya kaas jiru dargaggeessa waan ta'eef umriidhaan wal fakkaannuuf waan bareedatu jira. Baay'ee namatti tola. Yeroo waan biyya namaallee jiru natti fakkaataan jiru. Haga ammaatti wanni jiru haalli jiru bareeda. Atillee ammoo dhufteeti argitee jirta. Baay'ee namatti tola. Garuu waan aartii kanarratti hamma danda'ame hamileedhaan hojjetaa jiran haga ammaa malee wanni beekumsaan ammoo qindoominaan irratti hojjetamaa jiru waan turree fi kana jaalaluma Oromummaa fedhuma aartii hamileedhaan kaka'aniituma konsertii garaagaraa sagantaalee garaagaraa irreecha irratti iventii garaagaraa kanneen irratti ni hirmaatu ni qopheessan waan danda'an. Garuu kun ammoo bal'inaan akka qophaa'uuf already ammaachis uummatuma kana wajjin ta'ee hojjedha malee wanni an kophaa kiyyatti godhu takka illee hin jiru. Kanaaf walumaa galatti dhugaa jaalala addaati jiraas Dubaayin jechaadha. Akkasii Joosii yookaan Yuusufiin waan inni isiniin jedhu dhageettanii ilma Oromooti dhufee asii simbira jira warra Dubaay kanatti illee waa himuun hin barbaachisu si galee maal jedhan beektee amma kitaaba quraanaa kana beektaa akka fakkeenyatti si fudhadha irra deddeebitee qaraata beektaa akka wal yaadachuuf si galee tamuma obbolummaa akkuma hamilee wal yaadachiisuuf malee warra Dubaay waan itti himanii miti baay'ee Oromoonni Dubaay
ummanni Oromoo akka guutuu addunyaatti ummanni dhugaa hedduu isiniin boonna nama gargaarsa irratti haa ta'u artistii biraa ta'u bakka hundatti hin dhabaman beeyta akka dhuunfaatti anis maqaa uummata Oromoo bal'aan isin galatoomfachuu barbaada. Dhaamsi dhuma Joosii wanni hafe na hafe jettume yoo jiraate. Dhaamsi dhuma wanni an qabu dhaamsi baay'eedha. Garuu waanuma artii irratti osoo haasa'ee caala bareeda. Artii keenya jabeessuudha. Numartinuu uumamaan artistiidha jedheeti yaadaan namni ilmi namaa martinuu. Waan aadaa keessatti dhalannee afaan keessatti dhalannee mataan isaatu artii waan ta'eefi waan dandeenyuun artii hojjechuudha. Konsertiinis yoo qophaa'e dhufanii bashannanuudha. Artistiin tokko waan hojjate laayivii dabarsuudhaaf konsertii qopheessa. Yookiin ammoo dhiheenyatti uummataan qaamaaf qaamaan wal arguudhaaf konsertii qopheessa. Malee rakkoo qofa irratti hundaa'uu hin qabu konsertiin. Artistiin tokko konsertii qopheessa jechuun rakkatee jira gargaaraa jechuu osoo hin ta'ini ummanni sun akka bashannanuuf aadaa ofii afaan ofii kallattii hedduun akka irratti hirmaate industirii tokko akka biyyaatitti ol guddisuudhaaf jechaan guddina biyyaa keessatti illee ga'ee guddaa waan qabuuf jechaadha. Yeroo baay'ee afaan Oromoo irratti wanti sagantaan tokko yoo qophaa'u koottaatii bira dhaabbadhaa koottaatii gargaaraa irraa hin hafinaa maaloo ani baay'ee illee hin deeggaru. Rakkoon ni jira dhugamaa garuu ammoo aartiin sanii miti. Kaayyoon artistii sanii miti. Namnis akkasitti hubachuu hin qabu. Bakka waan ofiiti dhufanii bashannanuudha, dhufanii kaayyoo waan sanii baruudha, waan san keessatti hirmaatuudha, ol guddisuudha, biyya guddisuudha jechaadha. Kanaafuu irratti nuu cimaa walumaan dhaabbannaa nufaana dhaabbadhaa nutis waan dandeenyu godhaa jirra. Hamma humni keenya nu eeyyameen jechaadha. Rakkoon biyya keessas jiraatu biyyoonni garaagaraa jiraatus waan danda'ameen raafaan jirru. Wanni argannu ammoo sanis ga'uu baatu garuu uummata qabnaa uummata saniin ammoo waan ittiin boonnuuf waan dandeenyu hunda godhaa jirra. Isinis jabaadha. Hayyee hordoftoonni Oraazii Show akkuma argitan Joosiin dhaamsa hedduu dhaammatee hedduun isaa immoo cigoodha. Abbaa hubatuuf jechuudha. Dhuguma beekanii amma artistii saba biraa yoo ilaalanii namni amma fakkeenyaaf waan nulleen irra deddeebinee dubbannuuf beekte artistiin Oromoo tokko bakka takka dhufee yeroo konsertii qopheessu of course namuu achi nami waan achi dhufamuuf tokkoffaa bashannanuudhaaf lammaffaa ammoo artistiin kulleen waan meeqa jechuun namni biyyarraa bahanii deemuuf waan baay'ee nama gaafata. Artistiifis gargaarsa jechuun uummanni isin bashannana jechuudha. Kanumaaf as keessa wanna jennee maraafuu Joosii Yusuf galatoomi ulfaadhu jabaadhu uummanni Dubaay kaayyoo isaa isinitti himatee jira. Uummanni Oromoo idil addunyaa gubbaa jirtanis artistoonni Oromoo muuziqaa isa biratti hojjechuu hin dandeettanii Facebook isaa asirratti isiniif maxxansaa Facebook isaa deemtanii aadi gochuu hin dandeettanii akkasumas lakkoofsa bilbila isaas yoo hayyamamaa ta'e ilaaleti isinii maxxansuu hin danda'a yookaan ammoo karaa Facebookaatiin isa qunnamuu dandeettanii ulfaadha galatooma Joosii galatooma. Galatoomii abdii ulfaadha.